Akkam jirtu hordoftoota raadii tuubii baga nagaan dhuftanii gara chaayinaa lakooti. Nagaa jirtanii fayyaa keessanii hadhamee wannaa garaana nyaata wayiiti qabadhee dhufeen jira. Waa'ee shamarran keenya baay'ee nama gaddisiisu na uffalchaa jecha obboleewwan keenya baay'ee garaana nyaatteetii mucattii tanaa rabbiin isii haa gargaaru, rabbiin isii bira haa dhaabatu, jaalala kanallee keessaa haa balleessu. Yoo holittillee deebisu holitti rabbiin haa deebisu jedha. Baay'ee nama gaddisanii wanni shamarran keenya obboleettiin teenya takkallee ganamadha kanatti kunoo kanatti isiinillee yoo inni dhuginaan jedhe nan dhugaa nan jaaladha jedha. Isiin jaalatte immoo haadha manaa qaba, ijoollee qaba jedhaa jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Asirratti bahanii fi wanti dhufu tokkollee hin jiru. Asirra baatanii dhiirri tokkollee kan isin jaalatu hin jiru. Yaa obboleeyyan kiyya yooma jaalattanillee hin jaalatinaan jenne ani hooma jaalattanillee keessaan haga dandeettaniin yaalaa malee viidiyoorra gabbaatanii hooma abadan dhiirri nu fuuna jettanii wanti dhufu tokko hin jiru. Lubbuu keessan hin dhabinaa. Dhiirri takka haadha takka jala dhiira meeqatu jira. Deebida immoo kanaaf jettanii maqaa keenya hin nyaatinaadha. Maqaa musliimaa maqaa oromummaallee hin nyaatinaadha yaa obboleeyyan kiyya. Ani jara birattuu waan akkana hin argine asirratti bahuun maal jechuudha. Amma ol qabatee gaduma yaa'uu danda'adha. Kun nama lammata arguu keenya baay'ee nama gaddisiisaadha. Kanaafuu ani hin jaalatinaan jenne garuu baletti hin bayinaa miidiyaa irratti baatanii laawwannoon galchina horra keessanillee hin hiraarinaa. Abbaa faatti obboleeyyan keessan yeroo argan baay'ee itti dhagahamaa. Kanaafuu yaa obboleeyyan tiyyaa baay'ee tokko horri dhiiraallee akkana garaa hin jabaatinaa. Shamarran ittiin taphatinaa. Obboleetti teessanii haadha teessanii akkanan ta'ina bor ilmoo teessanii argachuu dandeettanii. Kanaafuu akkanatti ittiin taphatina. Waan obboleetti teessaniin hin jaalanne tabiraatiin hin jaalatina. Dhugaan isiniin jedha. Waan haadha keessaniin hin jaalanne tabiraatiin hin jaalatina. Obboleettiin teessan otoo akkas taate argitee hin jaalatta atis isiinis obboleetti tanteeti. Kanaafuu akkana hin ta'inaa warri dhiiraallee please kun birrii nyaatee deemaa, kun akka fakkade daa'imatti gatee deemaa, kun waan fakkade godhee dhiisaa. Wantummaan araba kanaa yaa rabbii kiyya maal hojjetatuuf biyyaa baatanii yaa obboleeyyoon koo akkanan ta'inaadha. Miidiyaa irratti of hin baasinaadha. Maqaan hin nyaatinaadha. Kuni safuudha, safuu eeggadhaadha isiniin jedha yaa obboleeyyan tiyya. Mucayyoon tunillee rabbiin isii haa gargaaru. Baay'ee nama gaddisa. Warri isii gargaartanillee baay'ee tokko galatoomaadha. Shamarran keenya dhiira amaninaa. Dhiirri amanamu yoomillee. Kanaafuu dhiira amantaniitiin qarshii keessanitti kennaa. Dhiira amantaniitiin laphee keessanitti kennaa. Abadan inuma hin taane. Kanaafuu dammoo dhiirri osoo durallee kasi jaalatu taate ansi jaaladhee si malee hin jiru jette waan biraatti fakkaata. Jaallan beektu dhiirri keenya. Kanaafuu yaa obboleeyyan tiyyaa kana jettanii namsiyyaa hin deebine deebisaa hin qabne osoo qarbii dukkana qarbii akka isaa beektanii hin gootanii kana maraafu. Kanaafuu wanta kanaaf jettanii isin dhuddaniillee shuguxii ofitti kennitaniillee oo sin hin jaalanne homaa godhuu hin danda'amu. Waaqa dandeetteen hoo dandeetta keessaa yaalu asii baatee namni kaan siin jedhaa kun onna hajame fiqee onna yaada isaa sitti kaaqa ati sunis si maraachaa jechuudha deebi'eetiin. Kun waan hin taane isin arrabsa yaa obboleewwan koo. Maali kun waan isinirraan tolle waan nama jibbisiisu waan argaallee nama jibbisiisu. Please of eeggannoo tokko eeggadha. Tokkorraa baradha yaa obboleeyyan tiyya. Tokkorraa barachuu qaba bar. Kanaafuu qanii kaan amma dhiyootan ijoolleen miidiyaa irratti naqatu waan qaanyii waan nama qaanessu. Dhugaan isiin jedha sagalee horaabee jechuudha. Ati soodhattee mana isaa dhaquu baattee kana muluun taatu. Kanaafuu tasgabbaadha. Isin hojii biyyaa baatanii biyya ambaa jirtanii nama silkimaan barattaniif amantanii qarshii keessanitti kennina. Silkimaan barattanii asi jaaladha isiniin jedheef qullaa kaatanii ittiin ergina. Asi jaaladha jettee man isaa dhaxxaniitiin of dabarsitanii hin kennina yaa obboleewwan koo. Wanti marti ni dabarbitii. Kanaafuu obsitaniitiin nama nagaa nama beektan nama biyyaa akkasitti nama biyyaa keessan
jaalachuu isinii hoyya isiniin jedha. Waan hin taanetti hin deemina. Warri dhiiraallee dubartii hin miidhina. Dubartiin yaboodha. Kanaafuu baay'ee nama gaddisiisa. Abboo saalfanneerraa yaa obboleewwan koo waan hin taaneen hojjetina. Waan isinirraan tolle asitti jaaba godhattanii as baatanii asirratti boottan maaluma dhufamee wantummaan dhufu tokko miidiyaan kun monnummaan inni isinii fayyadu jira inuma hin jirre. Yoo sammuu keessan kasirrii ka ta'u taate namni sammuu qabu tokko homaa honni isinii dhufu hin jiru. Nama meeqa isin argamee dhugaan isiniin jedha firri keessan hagamitti dhagahamoo isin akkana taatan. Ani hin jaalatinaan jedhee hin jaalatinaan jenne bar namni ma jaalataa namni kana uumama rabbiin nuu kenne garuttuummoo miidiyaa baatanii akkanatti maqaan hin balleessina yaa shamarran teen. Dhiira bo'uun arginu shamarranuma bo'aa qanii mara meeshaan bo'an guyyaa takka arginee hin beenu. Kanaafuu obsutu taraa obsaan aannan goromsaa dhugaa. Kuma jaalattanillee obsuu qabdanii gadi baatanii maqaa keessan hin nyaatina. Hamilee keessan hin cabsina. Dhiirri guuteera. Tokko deemu tokkotu jira. Kanaafuu yaa obboleewwan koo kana baay'ee nama gaddisiisaa wanti dhagahaa jirru. Warri dhiiraa kunillee baay'ee jabaatee jira. Anuu nama meeqaa namnummaan ani beeku. Namni qarshiisii nyaateetiin ani hin beeku jedhuun ardii muluudha. Kanaafi yaa shamarran teenya kabajaa qabdanii isin babbareedduuwwanii kadhatanii luka jala kufanii isin fuudhanii yoo isin kabajaa eeggattanii yoo isin of sattartanii jettan ka isin jaalatu hin dhabdan. Ka isin jaalattanirra ka inni isin jaalatetu tara. Kana beekuu qabdanii. Kanaafuu yaa obboleewwan kiyya miidiyaa kanarra baatanii wanti jijjiirama isinii dhufu waan hin jirreefi wanta akkanaatirraa of qusadha. Wanta akkanaatirraa of qusadha dhugaan isiniin jedha. Kuni jaalala miti maraacha malee. Kanaafuu of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jedha yaa obboleewwan koo. Rabbiin bakka jirtanitti isin haa gargaaru isin wajji haa jiraatu. Obboleewwan keenya kanallee bakka jiranitti rabbiin isaan haa gargaaru. Mucayyoo tanallee rabbi sii haa fayyisu. Taanillee rabbiin yoo rabbiin ganama walitti si fidee walumatti si fida yookaan inuma hin taane. Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jedha. Baay'ee nama gaddisiisa. Oh my god baay'ee tokko. Kanaafuu of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jedha. Jabaadhaadha jajjabaadhaadha of sattaraa yeroo san isin jaalataa dhiirri yaa obboleewwan koo. Na of olchaadha nagaan naa turaadha. Dhiifama yoo balleessellee kan jiraatu taate obboleewwan tiyyaa waan garamaa na nyaatee fi dhugaan isiniin jedha. Rabbiin isin wajji haa jiraatu bakka jirtanitti hundi keessanuu viidiyoo biraatiin hamma isinitti deebi'utti nagaatti naa tura. Hunda keessanuu nan jaaladha. Nageenyi rabbii bakka jirtanitti isinirra haa jiraatu jedha. Nagaatti naa tura.